ويانا أكنتها وي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي يا دام رادك إذا نواجود. آمين. ربي نجا ماتي واتي كنا نواجش. آمين. ربي نهار أفبك إني اللي أمرين واديرسو. آمين. كان دواني رني في ربي نقول نبي كينيا نواجيبسو. آمين يا سلام. jadi sekarang Rabbi الدنيا آخرة لين وعمل كيس آمين واي كينيا ماي قوي كادو مرة كينا قديا قرتا تنام دعاء دوغا خرچارا قد ربي وان أجني كيس تيكو أجني كيس بركان واقع آمين قدو أجني مو حفي قد إنما صدقاتي مسجد ربي جاره هي ستين كركاري صدقاء ربي جيتشا صدقاء تاجرات ربنا واتاسسو آمين 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 يا ربي هي وامبرا حسال فتار أعوذ بالله واي كيني أما لقي فتو أبو قرطا ربي ربي نيتي أكايشا تابلتي كانكي قد أبدو تقلبي كانكي كان اللي أولي قد أتيني تاني نلي أكان جتو تان قسي أبدي إلمان ببريد سرة هورتي جريني بريد بسي أنا ما كايشانا أقول جدي كردو موان براديسي أنا ما كايشانا أقول يارا أنا جيبتو دمالي أراتا كراتي ميتي أراتا ميتي هي أراتا جدني كان مقام بيني نجل أقول هي نجل أقول جدنا أراتا بيكي ندور دعاء جل لساري تبر أن دعاء كنا منين جرو أنا ما كد عايشانا أقول ويري duratti yeroo du'aa kadhattu kan mataa firiizii kan maalii rabbi sirraa qabu jetteemi akkasuma warra mataa qullaa warra ati sirra ooltee qashtiitii yaa maalii ta'e maqaa jiraannoo maqaa jiraa jinnii naa dha'u afaa itti banaa gurura itti jiksaa akkas akkana ta'aa ooltu san rabbi ija sirraa qabu. آمين آمين Rabbi jirarraa si haa fageessu. آمين Abboo obboleessa kiyya duuti dhiyoo jirti. Akkam Sayyidina Umar tokko natti fakkaate. Sayyidina Umar jennaan namicha tokko jiru beektaa oo dhagahe. Sayyidina Umar itti moggaafamanii masaaqula wayi baatanii deemu biyya keenya sagalee isaan fagoodhaa du'aa kadhatanuu fagootti aamin jedhama. Atamma keessa darbitee isa yoo harka faffacaasu akka waan nama dha'u jedhanii beektaa. Ati bara na kabaluu maafinsee bara harka akkana goote bara akkan iyyuu cufaan kaballaacha'u namatti godhe adda namaa keessa dha'e taambaaraa taaraa jedhu sana goote bara. Hayi. Dhaggeeffatu du'aayin xumuree ajandaan kun ajandaa mitiidha kun akkana du'aa akkana qabatan. Natti kaate bar du'aa godhaadhatti wayi na sodaachifte sagalee ol kaafte. Dhaggeeffatu abboo yaa obboleessa yaa obboleeyya naakiraa duuti fagoon jirtu duuti nutti dhiyoo jirti. Atillee ilmi dhalaa qullaa waliin achi utaalaa ooltee tarii sa'aatiin salaata kan keetii azaanamee sitti ga'e sirra darbu rabbii waan kanarraa ija si haa qabu. Amiin amiin amiin. Abboo duuti mataan dhuftu duuti mari'ataan dhuftu sa'aatiif sekondii hin heeddu si keessaa sa'aatis oduu jara akkana laaltu si keessaa ba'uu dandeetti yoo guyyaan kan kee dhume rabbiin nama kee hiriirra waan gaarii dalagataa. Du'u rabbiin nu haa taasisu wallaahi dhuguma jedhaarama. Ati hoo warri jettaniif ambaayizawee dhugaa dubbachuuf baay'ee sodaadha du'a baay'ee sodaadha. Muuziquma kiyya kanarraa natti himaa oolu. Sorry. Aboolii si kaasee natti hin dawwaliin. Wallahi billahi ija keessaa hin baafne wallahi yoo. Kun maali gaggabaan? Wallahi ija kee qaaraa biyya kanaati maqaan isaa qaaraadha kanuma bitadhee lafaa qafan. Nama gubaa garuu nama gubaa. Qaaraan Saawudii akka qaaraa Dubaayii nama gubudha.
Isin billahi qacceen sirriyyuu akkasiin nama gubdu as dhiisi. Wayne. Dandeettee nyaataa? Laa wallahi hin ulfaata doktor. Hin ulfaata. Sooriin dandeettee nyaadhu wallahi nyaadhu. Nyaadhu. Maali kun ka jedhese si barreessaaru? Nyaatiin na jalaa duutaa, nyaatiin habiibiyaana. Okay. Maattu jedhaan akkas messenjeriidha? Doktori dhiis rabbii edhiin guba wallahi. Mucattiin nyaatiin jennaan jedhaa jirti. Mucattiin ta'u? Ati maqaa isiin hime kaallaa idhaa. An gubadhe nyaadhu wallahi qara si isuuf ture wallahi nyaadhamu. Gaasa ababaalama gaasa ababaalama. Nyaadhamu. Amma nyaadhu. Tokko. Akkana gubde gubadhu wallahi akkana gubde gubadhu nyaadhu. Gaasa ababaalama. Ababaalama. Oh my god, oh my god, oh my god. Nagu baara ko hatiin akkana naan jette messenjeran na barreessaan jedha otoo an dhiisuufiif ta'u nagu inni nu. Si jammar qaaraa nama gubu kun gaggabaa. Fakkeessaa. Wayne. Mee wallahi nama guba jedhe bakka dhiisama. Gubu agartuu dhiisi jennaan itti ufii afaan kaasaa rabar. An dhiise dheeraan ikkoo. Dhiisi. Wayne. Bishaan irratti dhugii sukkaara nyaadhu. Si jammar dhiisi siin jedhee bara ofii keetii. Afaan kaawwattee bara. Wayne. Ibaan raachisi. Dhiisi siin jedheeraan. Mudii qabata. Wallahi billahi mana keessa harcaase uksin billah. Innaa dhiisi yoo siin jedhan dhiisi ture. Maali kun immoo? Ani sitti heerumu kan marti fuudhee quba qabadhu. Ramboon. Ta'uu yoo itti sinaa dubbattu amma furra. Achi booda kan furdaa. Sagaleen kiyya jira garuu. Begitu marti? Begitu? Hah? Video ada dia. Musik ada lagi? Musik ada istiar kemarin. Wallahi billahi ija keessa hin baafne wallahi yoo Kun maali gaggaban? wallahi ija kee qaaraa biyya kanaati maqaan isaa qaaraadha kanumaan bitadhee lafaa qaban. Nama gubaa garuu nama akkasii
Qaaraan Saawudiyaa akka qaara Dubaay nama hin gubuudhaan. Isin billaahi qacceen siiriyyuu akkasiin nama gubdu as dhiisi. Wayne. Dandeettee nyaataa? Laa wallaahi hin ulfaata doktor. Hin ulfaata. Sorry, hin Biqilbayi. dandeettu. Wallahi nyaadhu. Nyaadhu. Maali kun ka jedhese si barreessaaru? Nyaatiin na jalaa duutaa. Nyaatiin habiibii ana. Okay. Maattu jedhaan akkas messenjeriidha? Doktorii dhiis rabbii edhiin guba wallaahi. Mucattiin nyaatiin jennaan jedhaa jirti. Mucattiin ta'u? Fati. Maqaa siinii meeqaa laa'idha. An gubadhe nyaadhu wallahi qarasii isuuf ture wallahi nyaadhamu. Gaa'isa ababaa lama gaa'isa ababaa lama. Nyaadhu amma nyaadhu. Tokko. Akkana gubdee gubadhu wallahi akkana gubdee gubadhu nyaadhu. Gaa'isa ababaa lama. Ababaa lama. Oh my god. Na gubara ko hatiin akkana naan jette messenjeran na barreessaan jedha otoo an dhiisuufiif ta'u na gube inni nu. Si jamar qaaraa nama gubu kun gaggabaa. Fakkeessaa. Wayne. Mee wallahi nama guba jedhe bakka dhiisama. Kubu agartuu dhiisi jennaan itti ufii afaan kaasaa rabar. An dhiise dheeran ko. Dhiisi. Wayne. Bishaan irratti dhugii sukkaara nyaadhu. Si jammar dhiisi siin jedhee bara ofii keeti. Afaan kaawwattee bara. Wayne. Ifaan irraachuu siin dhiisii siin jedheeraan. Dhugii qabata. Wallahi billahi mana keessa harcaase uksin billah. Innaa dhiisii yoo siin jedhan ni ture. Maali kun immoo? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجنتو في جالة تنتو داوتو توردفتو يوتيوب channel كي جالة أرقمتا ويلكم أشم مرقفوني وندي كيسان ولا بيك ساتيك قدام سنجن بجرتني فاملي كيا نجين كي كلا سراسنا كابون دي كيسانو خانجل كبرهان كما ماتي نافتني نوردفتن نافكلتو ما فيديو كيو سنتولي لايك شير gochuu komentii yaada keessan barreessuu hin dagatiin isin jedha family kiyya egaa hordoftoota kiyya warroonni haroo dhuftanillee ani haa dhufu baga nagaan dhuftan gama YouTube channel kiyya isin simadhee jira channel keessanii seenaa channel kana maatii ta'a subscribe gochuun viidiyoo hanga xumura daawwachuun like gochuun miseensa maatii kana ta'a YouTube kana ta'a isin jedha akkuma argitanii har'a viidiyoon kiyya kan waa'ee qorataa fi waa'ee biiftuuti ammuma eebbistillee ammuma wallahi hojiin keessanii waa'ee tokko nama kolfisiisa biiftuu qorata hedduu tokko isin kolfeechu ammuma du'aayii goota fi ammuma abaarta ammuma eebbista ammuma rabbi ajaa muraada nu haa guutu jetta ammuma immoo haga inaafa jechuu agana gubde kana gubadhu astagfirullah lazim waa'ee tokko nama kolfisiistanii wallahi viidiyoo keessan nama bohaarsa family itti bohaara isiniin jedha jalqaba irratti viidiyoo isii argitanii akka isin eebbistu qorataa du'aayii gootiif jechuudha eegarra immoo dhumarra qaara nyaatanii na jalaa miidhamtaa jettee takka itti barreessitee jennaani tamit akkasiin jettee sii barreessitu sun jetteeni
eegasi oo dagadhee maqaa dha'ee qorataan dagatee maqaa dha'ee nama akkas jedhee barreesse san tamit akkana jettee maqaa si dhooftee qaaraa nyaatiin na jalaa miidhamta siin jettu tun tamii jettee inaaffafi jechuudha. Gubadhu hagana gubde hagana gubde gubadhu jetteeni akkasuma wallaa bakka sanii hedduu tokko kolfee hedduu tokko nama kolfisiisti qoosan biiftuu doktor biiftuu namatti tola. Akkasii faamilii kiyya viidiyoon kee karraa kana fakkaataa waan na dhaggeeffattaniif hanga xumuraa galatoomaa itti bohaaraa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee baay'ee.